Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu fi odeeffannoo ardii miidiyaa neetwoorkii irraa isin biraan geenyu eegalleerraa dhufaanaa tura. Tibbana kana suurrii fi viidiyoon diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Oorruu keessatti kufee argame jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Gareen BBC Veree fi ogeeyyii dhimma meeshaa waraanaa xiinxallaan waliin suuraalee kana kan xiinxallee yeroo ta'u dirooniin kufe kun gosa diroonii waraana Turkiitti oomishamu Bayraktar TB2 jedhamu ta'uu akka hin oolle hubateera. Billaayeen jedhamu diroonii kufee caccabee Bayraktar TB2 kan raayyaa ittisaa biyya Itiyoophiyaa ta'uun mirkanaa'eera jedhe. Waraanni kibba Itiyoophiyaa erga eegalee Itiyoophiyaan dirooniiwwan Turkii, Iraanii fi Chaayinaa fayyadamaa turte kan jedhu ogeessi dhaabbatichaa Bendiktii Manziin BBCtti dubbatee dagalee diroonicharra barreeffamni Propeller jedhu ni mul'ata. Sun diroonii Turkii ta'uu fi agarsiisuudha jedhe. Raayyaan ittisaa biyya Itiyoophiyaa jalqaba waraana Tigraay irratti achis lola waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo waliin itti jiru irratti dirooniiwwan kana bal'inaan fayyadamaa jira jedhe ogeessi kun. Dhaabbanni Makeenizii Intelligensii jedhamutti manaajera kan ta'e David Ezekooti gama isaan Bayraktar TB2dha yaadadha gabaasaaleen maddeen ifa hin taane humni qilleensaa Itiyoophiyaan diroonota kana hanga ta'e qabaachuu himaa bahan kun isaan keessaa tokko ta'uun hedduu mamii hin qabu jedhe. Mootummaan Itiyoophiyaa waraana kaaba Itiyoophiyaatti waggoota lamaaf geggeeffamaa ture keessatti dirooniiwwan kanatti fayyadamaa hiree waraana sanaa jijjiiruu danda'eera. Itiyoophiyaan gosa diroonii kanatti dabalatanii diroonii Iraan oomishtuu Mohaajir 6 jedhamus qabaachuu akka hin oolle bara 2021 keessa gabaafamaa ture. Itiyoophiyaan dirooniiwwan meeqa akka ifaa miti. Diroonii amma kufee ilaalchisees wanti jedhame hin jiru. Ogeeyyiin dhaabbilee lamaanii irraa dubbifne dirooniin kufee meeshaa waraanaan rukutamee akka hin taane ibsaniin. Rakkoo godhatee kufe malee waan rukutamee natti hin fakkaatu jedha David. Ogeessi dhaabbata ittisaa Sibiillaayeen Benediktii gama isaan rukutamee kufuu isaaf agarsiiftuu hin argine. Diroonichi harki caalaan hin miidhamne miidhaan guddaan irra gahe saffisaan waan lafa dha'eef jedhe. Dirooniin kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf kan ergameedha jedhee kan amanu ogeessi kun meeshaalee hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo qabaniin rukutamuu fi hiree xiqqaa jiruunis osoo rukutameera jenneyyuu miidhaa guddaan diroonii kuferra mul'achuu qaba ture jedha. Osoo rasaasa xixiqqaan rukutamee illee qaama isaa irra uraa xixiqqaan mul'achuu qaba ture jedhe. Dirooniin Bayraktar TB2 kufee caccabee cinaa boombiiwwan misaayilootni diroonichi dhukaasu lama lafa kufanii ni mul'atu.